Baga gammadan ismi Ana kan hojii argadhu halkanuma baree buleeman halkan natti ulfaata isa nuffadhee bulutu natti ulfaata dadhakotti galagaluun dadhabe taa'eeroo yaadamarra hojiin argadhaa biiroo keessaa garan itti galagaluun qabu hojiitu natti ulfaata san hojii jalqabe baga gammadde dhugaawwa amma wal fuunaniifate isa dhugaan siin jedhama miindaa keenya kan lammanii walitti finnaa si caalaa yoon argadhe iyyuu isiin kennan rakkina qaban tole wal fuuna isa dhugaa ijoollee lama miti ani fakkeenya adda abbabeech gobanaa buune nama baay'ee guddisuu dandeenya maniifati hin hojjettu hojii kana sanbataaf dilbatarra dafnoo amma jimaataa ta'uu numa hojjetama hin hojjettu yookaan ana filatta yookiin hojii kana filatta hojiin filadha siinis nan filadha lama wal faana filachuun hin jiru gaa yookiin ana filadhu yookiin niitii kana filadhu hunduu deebiidha hojiinis hin ta'a atis hin taatati Birko sa'aatii tokko waan hin gunneef as keessa turte kan wallaa hammattee teesse guyyaa lama maa inni guyyaa tokko gaafa naa hojjettee bakka itti wajjiniin naquu dandeessu tilmaamuun natti hin cimu Oromoon hammataadhaa dhiise kanaaf akkasitti wal hammattee teesse inni rakkina biraa ta'uu danda'a hojiin hojjetamuu qaba garuu angaliin koo dabaluu galiin keessa dabaluu wali miindaan akkasii dabalamu gochuu nan danda'ani walitti dhufeenya ishee wajjin qabu waggaa meeqa si dandeessi waggaa 3 ol nan du'e ka gaafate mana kan hojjette hamma yoomittaan sitti hirkadhee jiraadhani akka ciroo hirkataatti nan hojjedhaa dhiisu hin hojjettu hirko Tiya, nan hojjedha hojii kan nan hojjedha hin ilaalla rakkoon qabu rakkina qabu hojjedhu ana wajjin garuu gaafa mana kana qacaramtee hojjechuu jalqabdee kaastee adda baana maaliif adda baana walitti dhiyee walitti akkasiiti inuma ayyaana afati waajjira tokko keessaan hojjedhu akkasiiti maal rakkina maali qaba namni wajjinuu waraanan duulaati maal ta'a yoo waajjira tokko keessaa wajjin hojjennu utuu dhimmi wayii dhufe wal duukaa manni nuu kennamuu danda'a wal duukaa lafii nuu kennamuu danda'a faayidaa qaba waan akkasii dhugaatti akkasitti wal jala galtee ta'a akkamittan si hojjisiisa eessa taa'u teessuma hin jiru akka jirutti teessuma achi gadi yaafte dhugaatti jalqaba bakka itti teessee maal ta'e teessuma mitiin lafa taa'aa turte tiyya dhiisii hooggantuun tokko dhufte yoo na hammadha jette akkamittan didan yoo na hammachuu didee hojii irraan ari'amu yoo na hammadhe ati asii jireenyarraan si ari'aa naan jette eessa litu anam attam godhu hammatamuu diduudhaaf dudduubatti itti adeemuun maali godhan jedheeman garuu hirko ishee miti kan dhufe si bira taa'e si kan dhaqee bira taa'e maalsaa ishee dhufee na hammatittaa hooggantootaaf haala mijeessuun hojii hundumaati dhugaatti caasaa keessan beektu yoo ta'e dhiisuu dandeessa hoogganaatu mootii isa namni kastamerii iskiingii seedhani dhiisatti hoogganaatu mootiidha hoogganaa iskiingii rakkoon qabu maarree ati dhuftee hojii jalqabdaa ani moo si dhiiseen ba'a tiyya ani ati si'a meeqa gargar baananii walitti deebinee aniifatti isa ammaa gargar baananii walitti deebinu dhiisi gargar hin baanu ani moo si hojii walitti deebinuu nan barbaadatuuti mana kana hojjettu maal godhu anamma agabuu karaarra hojjedhuan karaarra bultee beektaa lakki agaboo bultee beektaa yeroo tokko yeroo harmee yuujii walitti buunu badaa namatti haasa'uun jaalladhan uruu dhiibeen rafa inni dhimma keetii kaa balleessaa keetiinin aan garuu si dadhabeen beeku kanaafuu mana kanatti hojii hin jalqabdu dhiisi tiyya hojii kana nan hojjedha dhiisi hirko hin hojjetta taanaan ana hojii wallabda ila hojii kana ata'uun hojjedhu hojii kana siif jedhee dhiise guyyaa tokko hagabuu miti nyaata ajajee daqiiqaa 20 na jalaa turee naan mataa keerraa waan an uffannaa uffata dhabuu miti uffata miiccadhee uffati koo dafee naan qooru taanaan mataa keerraa sababa keenya kan kun hundumtuu narratti taa'aa jiru naan haa ta'uun hojjedhu rakkinaan qabu hin hojjedhu kana booddee waan an ittiin geejjiba ittiin deemu naa qopheessi waan an ittiin nyaadhu naa qopheessi mana jireenyaas dandeessuu isa rakkinaan qabu qophaadha maal durii si qopheessaa man jira haa ta'u rakkina itti meen deebi'a ittani maadhiis ana burukseen itti maadhiis ofii koon itti maal buruksitee itti himtaa deemati itti mu deemde bilbilee man itti rakkoon qaban ittani mama haa ta'u itti mi akkana cuucamaa jiru itti naayi akkani akkana hojii hojjetamne akkan godhee akkana goote itti naayi mena
Hojii dhabaa jaallatta miti. Yeroo hojii gaafa hin qabne hojii barbaadinaan jetta. Gaafa argadhu immoo hojjetineet rakkina qabu. Siif bara hojii gaarii siif haa ta'u an bakkee keessan deema. Itti immoo akka hin raafanne itti immoo.